xiinxallaan siyaasaa beekamaa Jawaar Mohammadii mootummaa Itoophiyaa ibsa Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Irviin Masingaa kennan balaaleffachuun akka isa gaddisiise hime. Tajaajilli bu'uuraa adda cituun himame. Oduu bal'innaaf addaaf qabannetti yoo ceenu ammoo xiinxallaan siyaasaa beekamaa Jawaar Mohammadii mootummaa Itoophiyaa ibsa Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Irviin Masingaa kennan balaaleffachuun akka isa gaddisiise hime. Ibsi Ameerikaa kun waanuma biyya michuu dhugaa tokkorraa eeggamu jedhe. Profeesar Mararaa Guddinaa ammoo ibsa Ameerikaan kennite imala kallattii sirrii fi tarkaanfii sirrii jalqaba fudhatame jedhan. Profeesar Mararaan ibsichi mootummaan haa dheekkamsiisu malee nuyi gama keenyaan gahaa miti jenne jedhan. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Irviin Masingaa roobii caamsaa 15/2024 dhimma marii mirgoota namoomaa fi marii biyyaalessaa Itoophiyaatti gaggeeffamurratti dubbii imaammata yeroo dhiyeessan seenaa Itoophiyaa keessatti waraanni miidhamaa malee furmaata akka hin fidne eeran. Ambaasaadarichi lammiileen nagaa biyyattii keessa jiran qaamolee garagaraan ajjeefamaa fi gidirfamaa irra gahaa jiraachutti Ameerikaan baay'ee akka gadditu ibsan. Ambaasaaddarri Masingaan rakkoon nageenyaa Itoophiyaa keessa jiru karaa nagaan akka furamuuf waraanni bilisummaa Oromoo dabalatee qaamoleen hidhatanii socho'anii fi mootummaatiif waamicha godhaniiru. Mootummaan Itoophiyaa ammoo ibsa ambaasaadarichi kennan odeeffannoo gartokkee fi maqaa balleessii kan of keessaa qabudha jedhe. Jawaar fuula feesbuukii isaa irratti akka barreessetti ambaasaaddarri Masingaan akka biyya michuu dhugaa tokkotti rakkoo siyaasaa Itoophiyaa keessa karaa marii nagahaa malee waraanaan akka hin furamne ibsan jedhe. Ambaasaadarichi bira qabee jechoota dippiloomaasii fayyadamee odeeffannoo hin qabne inumaayyuu ifatti amanamummaan akka biyya michuu dhugaa tokko irraa eeggamutti ibse jedhe. Itti aansuun Jawaar ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa waamicha nagaa ambaasaadarichi godhan balaaleffachuun na gaddisiiseera jechuun barreesse. Ergaa waliigalteen nagaa Pirootooriyaa mallattaa'ee mootummaan waraana waliinii biyyicha keessa karaa nagahaan furuuf tarkaanfii fudhachaa ture hedduun keenya mootummaan waraana labsuurraa gara nagahaa buusuutti dhufuu isaa dinqisiifannee fudhanneerra jedhan. Amma garuu mootummaan waadaa isaa cabsuun waraana karaa nagahaa xumuruu fi dirree siyaasaa banuu irratti waan duubatti deebi'aa jiru fakkaata jechuun Jawaar yaada isaa barreesse. Dura ta'an KFO fi hayyuun siyaasaa Profeesar Mararaa Guddinaa ammoo Ameerikaan bakka madaa isaaniitti waan buuteef balaaleffatan jedhan. Nuyi ibsa Ameerikaa hin fudhannu, isinis hin dhageeffatina jedhanii ummataaf ergaa dabarsaaru fakkaata jedhan. Dabalataan Profeesar Mararaan Ameerikaan akkamitti hidhattoota waliin wal nu qixxeessu jedhanii mufachuu hin oolle jedhan. Mootummaan Itoophiyaa Ameerikaan akkamitti waliin wal nu qixxeessitee ibsicha kenniti kan jedhutu isaan dheekkamsiise. Nuyi mootummaa ummataan filatamedha. Isaan shiftaa mootummaa humnaan fonqolchuu barbaadu kan jedhutu mufachiise fakkaata jedhan. Dabalataan mootummaan osoo karaa dippiloomaasii keessaan dubbachuu fi waraqaan waliif ibsuu osoo qabnu maaf ifatti dubbatan kan jedhutu dheekkamsiise jedhan. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaas ibsa ambaasaadarichi kennan dippiloomaatawaa miti, hariiroo seenaa qabeessa biyyoota lamaanii kan ibsu miti, dogongoroonni ibsicha keessa akka sirrataniif hojjanna jedhe.
Profeesar Mararaan ibsa Ameerikaa kana dura gaanfa Afrikaatti ergama addaa US waliin haala qabatamaa siyaasa Itoophiyaa irratti warra marii geggeessan keessaa tokko. Xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohammad Itoophiyaa mormitoota waraanaan balleessuuf yaalaa jira. Tooftaan kun ammoo kana dura yaalamee kufuun biyyattiis balaa guddaaf kan saaxiledha jedhe. Bu'aa karaa marii nagaa argamee itichuu irraa waraana jabaa fi hojii baandaatti taa'ee cinatti ammoo duula filannoo gaggeessuu jalqabe. Kun dogongora bara 2020 gara waraanaatti galchee irra deebi'uudha jechuun barreesse. Jawaar bulchiinsa muummee ministeera Abiyyi jalatti ofiis mana hidhaa ture erga bahee hirmaannaa siyaasaa taasisuu hedduu hin mul'atu. Itoophiyaan marii biyyaalessaa rakkoo siyaasaa biyyattii keessa furuu jettee abdattee geggeessuuf amma sadarkaa murteessaa irra gahuu ibsiteetti. Milkaa'ina marii kanaa fi haqa yeroo ce'umsaa biyyattiitti dhufa jedhameefis biyyootni lixaa deeggarsa mallaqaa dabalatee kennaafii jiru. Ameerikaan mariin biyyaalessaa kun fudhatama kan qabuu fi hunda kan hammate tahuu qaba jetti. Garuu rakkoo nageenyaa guddaa kan qabu keessoo kan socho'aa ABO fi KFO furmaata waraanaa kan argamsiisuu miti. Mootummaa yeroo bitachuuf itti fayyadama jechuun dursanii maricha keessa bahaniiru. Jawaar Mohammad marii biyyaalessaa ilaalchisee haala qabatamaa keessa jiraniin naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraaf waan hojjetu miti jedhe. Naannolee lamaan sochiin waraanaa jala jiraachuu kan eeru Jawaar hooggantoonni mootummaallee naannolee kanneen keessa eegumsa humna nageenyaa cimaan akka socho'an hime. Paartilee mormituu fi ammoo carraan kun hin jiru. Kun ammoo uummata walitti qabanii mariisisuuf mijataa miti jedhe. Paartileen tokko tokko hooggantoonni isaanii waan jala hidhamaniif marii biyyaalessaa kana irratti osoo hirmaachuu barbaadanillee nama bakka buufatanii hin qaban. Kanaaf fakkeenya kan ta'u ABO'dha. Hooggantoonni siyaasaa tokko tokko ammoo sodaa nageenyaa irraa kan ka'e siyaasa keessatti hirmaachuu dadhabaniiru jedhe. Profeesar Mararaa Guddinaa mootummaan umrii dheereffachuuf qofa itti fayyadama. Warra Ameerikaattis himneerra marichi hunda kan hammatee miti, kan araaramu qabu warra qawwee wal waraanuudha. Isaan maricha keessa hin jiran eenyuun walitti araarsuuf deemu jedhan. Profeesar Mararaan ergamaa addaa US waliin mari'atanii marii biyyaalessaa irratti hirmaachuuf ejjennoo keessan jijjiirtaniittu jedhee BBC'n gaafateef lakki garuu warra Ameerikaa akka inni hammataa hin taanee fi fudhatama hin qabne hubachiisneerra. Paartileen as keessatti hin hirmaanne hedduutu jiru jedhan. Itoophiyaan biyya guddoo gaanfa Afrikaa keessaa uummata miiliyoona 120 qabdu yoo taatu waggoota 5 darban kana keessa rakkoo nageenyaa guddaaf saaxilamteetti jedhan. Xiinxallaan siyaasaa Jawaar Mohammad uummanni callisuun paartii biyya bulchaa jiruuf beekamtii kennuu miti. Mootummaanis kanaan dogongoruu hin qabu. Uummanni kan calliseef namoonni siyaasaa akka waliin mari'atanii nagaa buusaniif carraa kennuuf jedheeti jechuun barreesse. Mootummaan garuu fudhatamummaa uummataa argachuuf maal godhe? Seera maleessummaan babal'achuu fi qaala'insi jireenyaa hammaachuu uummanni kan calliseef waraana dhumaa hin qabnee fi rakkoo diinagdee mudataa jiru nuffeeti jechuun fuula feesbuukii isaa irratti barreesse. Jawaar itti dabaluun mootummaan hidhattootaan hidhannoo hiikachuun karaa nagahaa galaa jiru jechuun kan ibsaa ture hedduun isaa odeeffannoo sobaa tahuu hima. Ammayyuu daandiin
godinaalee fi magaalota wal qunnamsiisan rakkoo nageenyaa fi saaxilamiinsa akka jiran himuun mootummaan karaa akkanaa deemurraa marii nagaan wal dhabdicha xumuruu akka qabu akeeke. Mootummaan Itoophiyaa fi waraanni bilisummaa Oromoo yeroo lama Taanzaaniyaatti marii nagaaf ta'anii osoo walii hin galin hafaniiru. Hanga abdii hin kutannu kan jette Ameerikaan ammas hidhattoonni marii nagaa fi of qopheessuu akka qaban dhaamteetti. Mootummaan Itoophiyaas nageenya biyyattiitiif itti gaafatamummaa kan qabu isa waan ta'eef meeshaa waraanaan rakkoo siyaasaa mudate hiikuuf yaaluu akka hin qabne himte. Namoota siyaasaa hidhuu fi ajjeesuunis akka dhaabbachuu qabu ibsiteetti. Tajaajilli bu'uuraa adda cituun himame. Naannawa raayyaa Almaaxaa keessatti tajaajila bu'uuraa hawaasaa kan akka barnootaa fi fayyaa addaan cituu hordofee hawaasni naannichaa rakkachuu aanga'oonni naannichaa himan. Hospitaalli magaalaa Almaaxaatti argamu ji'a tokko oliif tajaajila addaan kutee turuun wal qabatee lubbuun namoota 11 darbuu kantiibaan magaalattii obbo Haayiluu Abarraa VOA'tti himaniiru. Namoota lubbuun darban keessaa 8 daa'immanii fi haadholii ta'uu eeraniiru. Akkasumas manneen barnootaa 123 naannichatti argaman hojii baruu fi barsiisuu addaan kutuun barattoonni 42,000 ol ta'an barnoota dhaabuun ibsameera. Barattoota kanneen keessaa 900 kan ta'an qormaata biyyaalessaa kan fudhatan garuu yuunivarsiitii Waldiyaatti barnoota isaanii hordofaa jiru jedhameera.